Mobaayilli keessan maallaqa hedduu yeroo YouTube isaa ta'u FB Telegiraamii fayyadamtan akka maallaqa saffisaan sin jalaan finne wanta sin fayyadu Telegiraam irrattis namoonni hedduun nu gaafatanii turtanii egaa har'a solutionii saniif furmaata qabadheetiin isinii dhiyaadhee jira jechuudha. Egaa Data Eye applicationii yookaan software Data Eye jedhamu Google Play irra yookaan immoo description box irra dhumarra isiniif hin kaa'a yookaan akkamitti akka Play Store irraa download godhattan dhuma viidiyoo kanaa irratti isinittiin argisiisa. Viidiyoo skip osoo hin godhin haga dhumaatti na wajjin turaan affeerra kiyya kallattumaan gara viidiyootti isin galchaa jechuudha. Gara viidiyoo keenyatti yeroo seennu applicationii Data Eye jedhamu kana hin bantu. Applicationicha Data Eye jedhamu kana eega bannee akkana fuula akkana jedhu isinii fida. Fuula akkana jedhu erga isinii fide isin maal filattu jechuudha. Asirratti dhuftanii toonii continue kan jedhu kana filattu jechuudha. Continue kan jedhu kana erga filattanii filannoo lama isinii dhiyeessa. Filannoo usage fi control jedhu, asitti immoo data saving mode kan jedhu isiniif dhiyeessa. Asirratti dhuftanii toonii isin data saving mode kana onidha moo off ta'ee jira kan jedhu check gootanii data saving mode keessan on gootu jechuudha. Data saving mode keessan yeroo on gootan ammas filannoo lama isin gaafata. Inni jalqaba canceliidha, tokkoffaan immoo wantiidha jechuudha. Continue yookaan cancel godhii isin jedha. Asitti egaa ati maal goota cancel kan jedhu osoo hin taane continue goota jechuudha. Itti fufuu waan barbaaddu. Erga continue gootee ammas optionii wayii si gaafata. Do not show again yookaan okkedha. Don't show again gootee toonii fuula kee mobaayila keetii irratti akkanatti usage fi control sii fida jechuudha. Data saving mode on erga ta'e. Asitti egaa maal filattaa ati control kan jedhu filattaa jechuudha. Control kan jedhu erga filattee fuula mobaayila keetii irratti wanta akkas jedhutu sii dhufa. Optionoota akkanaa kanatu sii dhufa. Optionoota kana keessa auto start kan jedhu yeroo hundumaa automatically start akka of godhuuf auto start kana filattaa jechuudha. Egaa auto start kan nuti filannuuf akka yeroo mobaayila kee switch gootee ittiin deebitu ofiisaati akka banu si fayyada jechuudha. Egaa wanti filattee deebitee gara baakiitti deebitee duuba deebistee jechuudha bilbila kee. Usage fi control si fida. Usage fi control keessa control kan jedhu hin filatta. Control keessa kanneentu si dhufa. Kanneen keessa applicationii not allowed ta'an block godhaati deemtaa jechuudha. Yookaan immoo not used by data kan jedhu si dhufa. As keessa ati amma har'a aniin qabadhee dhufe waa'ee YouTube irratti waan ta'eefu YouTube isinittiin argisiisa jechuudha. Applicationoota allowed hin taane kanneen akka Chrome amma fakkeenyaaf ani Chrome asirratti not blocked godhaa jira jechuudha. Blocked kan hin godhu faayidaan isaa maal inni background data background ofiisaatiif akka hin banne jechuudha. Heeyyama kiyyaan ala background akka hin banneef na fayyada. Egaa kun akkuma argitan kana Chrome blocked godheetiin jira. Kanneen blocked hin taane bilbila keessan keessa hunda isaaniitu iyyuu filattanii toonii blocked kan blocked godhuu qabdu jechuudha. Egaa erga blocked goonee xumurree YouTube illee blocked hin goona gara wanti ittiin sin deebisaa jechuudha. YouTube applicationoota hunda isaatu blocked goonee erga xumurree gara mobaayila page keessanitti sin deebisa. YouTube akkasumatti blocked gootu data baneetiin sinitti argisiisa. YouTubein bantu. YouTube erga bantanii optionii sadiitu sinii dhufa. Akkuma argitan kana kun asitti no yes for 10 minutes yes kan jedhu isinii fidaa jechuudha. Asitti amma noon kan fayyadu always switch data YouTubein akka gonkumaa hin hojjenne godha jechuudha. Amma no yoon filadhe gonkumaa heeyyama kiyya malee YouTubein akka hin hojjenne godha. Yes for 10 minutes yoo nan filadhe immoo optionii kana daqiiqaa 10 qofa akka hojjetu godha jechuudha. Wanti YouTube banee tooni daqiiqaa 10 booda of cufaa jechuudha.
awutomaatikaalii of cufaa jechuudha. Yesii yoon filadhe immoo noormaalii akkuma duraanitti hojjeta jechuudha. Waan takka garaagarummaan hin jiru jechuudha yesii yoon filadhe. Kanaafuu isin kan filattu asitti amma no kan jedhu kana filattu jechuudha. Maaliif heeyyama keessan malee yuutuubiin viidiyoo kamiyyuu load isin jalaan godhu jechuudha yookaan play isiniif hin godhu jechuudha. Kanaafuu kan filattu isinii no kan jedhu filattu jechuudha. No kan jedhu erga filattanii asitti optionii lama isinii fida. Don't show again gootanii kun akkuma argitan kana yuutuubiin kiyya hojjechaatiin jiru jechuudha. Load godhaa heeyyama kiyya malee viidiyoo tokkicha naan baasu jechuudha. Kanaafuu akka yuutuubiin kiyya wanti hin nyaanne maallaqa na yaala saffisaan hin xumurre wanti keessa seentu seetingii yuutuubii keessa seentu seetingii yuutuubii keessa erga seentanii jeneraal kan jedhu hin filattu jira. Jeneraal kan jedhu erga filattanii neetworkii keessa seentu jechuudha. Upload keessa erga seentanii filannoo lamatu jira asittam. Only when on wifi dha fi on any network irratti. On any network jechuun yeroo isin akkuma daataa bantaniin isin amma fakkeenyaaf yuutuubii fayyadamuun barbaaddanii daataa garuu hin bantu yuutuubiin moobaayila keessan irra jira. Isin FB fayyadamuudhaaf gaafa bantan yuutuubiin illee hin hojjeta jechuudha. On any network waan ta'eef networkii argate innaan inni load godha jechuudha viidiyoo. Yeroo kana immoo maallaqni keessan baay'ee ariitiidhaan keessa isin jalaa dhumaa jechuudha. Kanaafuu isin asitti maal gootu only when on wifi godhattu jechuudha. Seetingii kana jijjiiruu hin dandeechu. Yeroo maallaqaan fayyadamuu barbaadan jijjiiruu hin dandeechu. Kanaafuu asitti only when on wifi gootu. When on wifi gootanii duubatti deebistu. Ammas immoo duubatti deebistanii tooni maal gootu seetingii daawunloodii keessa seentu. Daawunloodii keessa gaafa seentan asitti opshinoota baay'ee jira asitti. Download over wifi only kan jedhu. Download over wifi only kana yoo filannee maal godhaa ammas akkuma dura isinitti himuuf yaaletti maallaqaan load sin jalaa godhaa jechuudha viidiyoo ofiisaati. Osoo isin hin eeyyaminiif fedha isaatiin load sin jalaa godhaa jechuudha. Kanaafuu isin seetingii kana akkamitti sirreeffattu yeroo wifi fayyadamtan qofa akka load godhu download over wifi only kan jedhu kana hin filattu jechuudha. Download onii kana erga filattanii on gootanii duubatti deebistanii yuutuubii keessan hin hojjetu jechuudha. Cal jeetuma rool godhaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan kana. Kuni maaliif ta'ee viidiyoo yuutuubiin keessan maaliif cal jedhee load godhaa asitti akkuma argitan kana. Asitti akkuma argitan kana maaf hojjechuu didee yoo jettanii duursinee daataa ayi keenya yuutuubii blocked waan gooneef jechuudha. Yuutuubii keenya blocked waan gooneef maallaqa daataa waan hin fayyadamaa jiruuf kun akkuma argitan kana daataadha wifi miti. Daataa waan ta'eef wanti load naan godhu jechuudha viidiyoo. Kanaafuu seetingii isaa hin sirreeffattu jechuudha. Isin deemtanii gara daataa ayitti deebitanii kontiroolii keessa seentanii yuutuubii keessan on godhuu hin dandeessu jechuudha akka isiniif hojjetu. Kanaafuu yuutuubii kiyya on godhee toonii duubatti yeroon deebi'u kunooti akkuma argitan kana ni hojjeta jechuudha yuutuubiin kiyya akkuma argitan kana. Kanaafuu isin maal gootu seetingii kana tartiibaan itti isinitti kunooti akkuma argitan kana yuutuubiin ni hojjeta jechuudha. Kanaafuu isin seetingii kana akkana sirreeffachuu hin dandeechu. Egaa wanti narraaf qabadhee dhufee waan haga ammaa kana yaada yoo qabaattan koomentii irratti laayikii fi sheer godhuun dagatina. Sabskiripshinii kunoo sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatooma. Appilikeeshinicha yoo barbaaddan description box irra yookaan play store irra isiniifan kaaha. Kunooti akkuma argitan play store irra akkanatti daataa ayi jettanii search yoo gootan banuu qofaa jechuudha. Waan salphaadha. Play store namni hin qabne hin jiru. Baay'ee xiqqoodha. Meegaabaayitii kiiloobayitii waan xiqqoodha. Ishii download godhatattanii steeppiin isinitti argisiise kanaan fayyadamuu hin dandeessu. Galatooma.